أردين كن إثيوبيا مي أردين كن كرا هاقلو هذا منا هذا يفيتي منا أردين كن كرا هاقلو هاتي وفي كلامه منا أردين كن قوتون أمتا كنا فوده كرا هاقلو نجاي مالي هاتي كلامتي تي نجاي لي مال تجرا بارسي ربي لطبي مال توفي مالي لكده مالي كنا بود مال ربو ما هو مال جيتين شبو كودي فمنا كودي جي كنا هذا كلامي با بودي منورا هذا كلامنا ما نو إلمان مليون كلين با ده منورا هاتي كلامه منا ما جيتين نتي ديره جنة نتي نما إني دبنا نبايتي فولا كيني دراتي مو أصلا كمان تما دكتوري باراتي جرو مو أكنا ما تقوتين دو بچا جرا بار أكورا مو بكبوت اللي سونتاني أكنا ما تقوتي أكسيتي دالة شويتي إلوماو وماني كيني لا فسارت أصوي سان كبرو أكسيتي إنما وصو إيسا جرتني تيسين كابي جبول تكسيتي چاچالا لأيتاني هاتي كيساني سنجالة تكسيت دالة چومت إسيني چاچالا لأيتو هاتي كيساني سنجالة دالة نتني ببرين نابوتين تيجاني تجالة دالة مي بفانا ما كباني مي مالي نمني كسي مي أرومو آنن جلا ياو أرومو بفتي لمنا ما كسي مي أكسيتي هاتي سنگباتي نابر ما داكت جت كان غير قدرة تبغى قال لك فهمتوا مال جشود جري كنا سوسلا اسم كابجاني هكاي سنجالة تاني تي سنجالة تاني نوتو إسان جالة تمالي أماري نجالة تيمي نوتو إسا سوسوبي أسينجي إسا قدسي بيجا كيسا guyya tokko nun bulchu naannoo isaa hedduun jiraadden biyya isaa keessa guyya tokko nun bulchu naannoo isaa seenuudhaaf abbaa irraa eegalee birrii kafaluu eegarta Suudaan ijoolleen teenya gaafa deemtu keessan deemee abbaa irraa si gaafata maallaqa sirraa guuruu osuma akkas sirraa guuruuti matammaa dhayita jechuudha biyya teenya keessa garuu miliyoonaan jiraate jechuudha sooromee ilmaan keenya hunda fuusifne jechuudha نموما كينيا جبا مار نموما تاو كينيا نقوبا مي سبلمي تو كلهم فدو نتنو جالة چوباتس نونكتو نونيا چسو مال نوغو دامتي ربي منا سولچه نمو بودكاي نمني كجيلا إسا بردا كنجرو نتيسان كنا سلقو إسا تيوالا كوينو غرو إسن المان ورمو كنا كبانيه واني إسن كبانيو بديغا إسن تنانغلاف نلتي مليا ماريانو تو موفمتي isinis yoon kabanye awaaye araara waboo TV waaye araara kana lammaffaa miidiyaa kana gubbatti taphataba ijoolleen natti fakkaatan waaye siyaasaa natti naasawin waaye mirga natti haasayan mirga ummataati malee waaye siyaasaatiif jinni jaan kan beeku waaye siyaasaa nan dhibu ana yoo siyaasaa ta'e immoo yoo siyaasaa ta'e siyaasaa akka Afrikaa bocola kana osoo hin taane siyaasaa akka Eeshiyaa bocola kana osoo hin taane siyasa akka America great akka Europa great siyasate kan addunyatti nama moosisu kan waa'ee waxiitii fi shunkurtiidhaa odeessu kana osoo hin taane kan waa'ee daayimandii waa'ee gaazaa waa'ee maarsii irratti dubbatu kana hordoofi addunyaa irratti kasi moosisu siyaasaa kana siyaasaa du'a haadha nama jalatti nyaatu siyaasaa Afrikaa siyaasaa gurraachaa fi gurraachi wal nyaatu kana siyaasaa bu'aa hin qabne kana siyaasaa namni wal nyaatu kana siyaasaa
ummata Afrikaatiif bu'aa hin qabne kana darbiitii deemu waa'ee kanaa naasa'in siyaasa Afrikaan tokkolleen hin beeku. Siyaasa Ameerikaa fi Awurooppaatu beekaa isaanirraa baradhu yoo siyaasa akkanaa hordofi. Oofi yoo siyaasa ta'e siyaasa akka Afrikaa kana kagartee wal nama nyaachisu kana siyaasa Afrikaatiin makan ummata kana bocolee siyaasa Afrikaa shit politics. Shit politics. Shit politics. Shit African politics. Siyaasa mali kamini eenyu ka Afrika keessa siyaasa beeku eenyu inni ka political science beeku katti fayyadame oo eenyu dha mee tokko isaas baasi osoo siyaasa beeke gurraacha Afrikaa wal nyaata Afrikaan wanni hangammatti addunyaaf kalayte yoo jiraate siyaasa asiitiin wal ajjeesu qofa teknooloojii tokko uraa milmoo tolchuun beeytu milmoo tolchuun beeytu speakera kana tolchuun beeytu speakera laal am muuziqaa biyya fiitiin dhaggeeffattu kana muuziqaa biyya fiitiin dhaggeeffattu kana gartee quraana faatiin dhaggeeffattu mazmuurii siin dhaggeeffattu kana tolchuun beeytu kana tolchiteen beeytu nuuf Afrikaan siyaasa asiitiin addunyaadhaaf waa takka tolchiteen beeytu bara baassoon tun guutuun isiidha. Eenyu isi waa'ee siyaasa dubbatti politics baay'eetti guutuun siita Afrikaa tun wanni ati hogganseettuun kun ummanni isi jalatti wal nyaata biyya siirratti dimokiraasiin qabdu walii galteen qabdu yuunaayitiin qabdu hoggansisi guutuun siyaasaan siidha wrong. Siyaasa yoo siyaasa hordofte akka faranjiidha akka Awurooppaatti addunyatti si moosisu fayyadamuudha. Kan Mars gubbaa si geessu fayyadamu kan teknooloojii meeqa si halayisiisu siyaasa kana fayyadamuudha malee siyaasa Afrikaa kan haala qalu obboleessa qalu kana siyaasa jaamee siyaasa gartee jettanii isin ooftan kana an keessa hin jiru jechuu kiyya. Siyaasa Eeshiyaati siyaasa gawwaadha hawalii galteen qabne kanuma namuu jalatti qalamu kanuma taa'ee akka hoolaa juu kana boffaaloo politics. Gafarsi gartee hoggaa gafarsaa fi zabraan hoggaa haati jalatti qalamtu hoggaa jalatti qalamtu achuma fiigee yaa irraan lorku bargaanfa isaatiin hoggaa waraabeessi jalatti nyaatu majaachi fiigee ilmoo isaa gangalchee hoggaa duratti nyaatu boffaaloon gafarsi kun majaa ofii immoo gaafa awwalaa dhaaban laalmi kanaaf eega isinis kabajuu didan ni dhukkee isina jechuu keenya ifa eega biyya Oromiyaa kabajuu didan Oromoos kabajuu didan eega lola sablammiidhaa fedha walitti gabbaana ka marra koon jirare dhugaadha moo dhugaami dhugaadha daddachi keenya sirriidha. Waggaa tokko har'a dubbachuun eegalle waa'ee salaalee ammatti har'a dambeeyxee haasawita kaleessa ati fayyaa inni jaamu kun maraa taayettee callifta dhaggeeffadhu. Ani fayyaa tahee yaada kiyya hubachuu dadhabnaan addunyaan maraa taateetiin yaada kiyyaa fi yaada uummata kiyyaa addunyaa hubachiisee jechuu kiyya. Ati fayyummaa keetiin yaada kee addunyaa beeksisuu dhiisii mirga kee dubbachuu dhiisii mirga kee lubbuu teetittu ani nama itti himuu hin dandeenye. Ati obboleessi isin obboleeyyan kiyya kun ankani maraatummaatiyyaan addunyatti mirga keeysanii fi ofii kanaa'uu beeksise isin fayyummaa keeysanii mirga keeysan lubbuu teeysanuu kabachiisuu hin dandeenye nafsiyyaa teeysan moo hin dandeenye obboleeyyan kanko dubbii gabaabaadha naafi isin bobbaadha dhaggeeffadhu waa'ee azaabaatii fi jannataa irrattis takaraakkaruu maal waasii gooti tana takaraakkartaa barteeyse obbo angama kiyyaan abbaan barbaade kunoo karaan siilabbaa karaa azaabaa amma deem ati jannataatis karaa jannataa amma deem an karaan itti deemuun qabu karaa jannataatis hin beeku karaa azaabaatis karaan itti deemuun beeku isi warri karaa san beeku deema an garaan mana kiyya bobba'ee itti galuu hin qabu karaa kanaa wallaaleetiin jiraa jechuu kiyya haala xiyyoon ganama duraa gabbee galgala qalamtee harkiti ganaa waa'ee azaabaatiif abbaan barbaade deema azaaba seeni maal nagalchaan feetu jannata seeni
angwani nan beeku yoo jiraate yoo farda hoona jalaa horte harree keetii fi gaangoo keetiin kora dubbii gabaabaadha way ما تنارك تخوت خرا جنتا تنرت ولا كركرتا خوت خرا زابا أبان برباد داي مرقاكيت ديمقراسي لخرانا زابا سيف لبا ديم يا بشنغا ديم أتيس يا بوكولو خراي بدا ديم يا بشنغا أتيس إسلامانو مرقاتا تاني دفتانيتي مناخي جتاية سنيادا بوكولوني سيبدا وادمتي نادفت أنا شيتا داي سنين نادي شوكي إيكا أبان برباد ديما كنامي كانوا دي بنتي هاسو قدا لفكاي كان تعالى دبين بايته فرتين فيان دبين غباب دولا في ولي غباب دو تسرتي وارو كو تسبك اورومو إيكا الجنون تكابني سمكان إيكا زلالم نتي نجاو ما إثيوبياتي في خنو ما كذا تشاول لا مالي أورومو وين هبا دو نجاي لي مالي نجاي نملين بربان نتي أودر كابا بربادو قبنا نجاي بربادو في كلامو قبنا نجاي بربان نكلام لي بربو سشمرنا مال جتني سي وين مش مرنا بيجتيا مال جتني سي ما مال جتمي كريستيانا كون خمسلما كون مال جتمي درجة هوني ما قدام مال جتمي اسمه ما مال جتم بوي ما لا نجاي جنتي بربو أبا لفا وسليكيا لا لك أو إنجليز دتامتي ما لا لك إذا سبير كوتو نانجنن إذا كوتو منك جتاي نانجنن وسلي ماكينان إندو فيسي فورا مالين سينجي بزا تيتنجرا وسلي إندن ديو ديسين الرئيس سينجي كانوا تنتا أبولا جي كوتو فدي سبير أبولا مبولي أني كون منك جت فورا تاكوت وريرا وان كان را وريرا وقاتو كوميتي إيجا منك تاي سيكا واميكا كيسانا باسي وسليكي علي عبد الله وسليت كن سوري سبياتي كان بانساتي كلامي أمارا خنان بالي خناتي سوري سوسليت دمبلا بافيدي بيخا خشافيلا إدال كنا يا مابولي ناوريري ناركيني غوريرا منا خيسا قباتا يتين ولي قدامي قداني فدوا نمون نبيخا نمون نبيخا ولي قال لي مدي وقاتشي نوريرسن وفي جنة خيس جرادتين كان نيني جتشا كانت تتهي شوكيشا بكان جروه ولا لي شوكيشا ميلال Oromummaan nuti maraanneef kun haqnummaan nuti maraanneef kun haqa barboo wanni nu maraachuu barboo takka Oromoo shanyii biraa caalaadhaa miti barboo qatti jirru bar battana naasawwani yookaan siyaasa naasawwu bar siyaasni waan biraati kun mirgi ummata Oromoo siyaasaa miti haqa waa markitan kana filmii miti siyaasan bar aannan gurraacha jedhanii aannan adii nama amansiisuudha aannan adii gurraacha jechuudha sa'a gurraacha loon gurraacha siyaasa jechuun bar akkas jechuudha duuba dubbiin Oromoo waan adiidha gurraattiidha jennee kamiin nama amansiifna tanamuu aalama kanaan arkitu kana hay meetu waan siyaasa barbaaddi waan siyaasaa fi mala malluuf siyaasa jechuun mala jechuudha tooftaa jechuudha hattummaa jechuudha tapha qumaaraa jechuudha siyaasa jechuudha دبين أورومو تباكماناتي تباتماتي زاهرة وانتاو سبا أورومو سمني أورومو وصوت على شاي كانت وانيا تونكمني في الفيلم ده نوندا خيساتي بالي رادانغالي غافا كان شركة سيركرا إنواو سيركا خيساتي إنواو تلالو خيساتي غوغو خيساتي تشركاتيس سيركا سكاسي مدهتين na boyede wani nani matinin kabu wani nani matinin kabu sabni kunis wani ni
arrata ukana kamarata je oso inni durse oga wa rabbi nagar si information isa kennu kana saba ana rabbi information isa kenni je rabbin ichiti be si ana isa kennef kunna daleti na garagaleti ana ilma sa dage udi da kun kanuma ana ilma sa ti information baraka gode fi ana ilma sa ka ayana qabu ana ilma sa ka ayana qabu kammotumma alama isa tasise debise ilma sa qoroqonda kana hawata kongone kafaya kana natti barsakun akada bakiyati ilmi sa ka ayana qabu anammo kanumma noromon dalew ilmi duga sunana ka ayana qabu ka information ka karama qabu kan awliya rabbi sa kennef ka fakata sanyi malaika radalati ana kawa unde imuf imos garagale khafaya kana qarbata kana unda jala deeme wani na wagame ka himade aranta na rake hedu fenati boyena maracha kun wani durati nemenin qabu fayan kan kesu sifato luka ana marata kan kega wanta jette boda maliati ilman kan ke kan walitti qabate ana ati wan biraso itunati hai kundimba siyasati yo motuman yo nama oromo to koromia ke samun yo abichi ke oromo regen yo shimallis ke yo chatu sani ke yo lamma magarsa ke tayyiba yo ke kana undam felani jerra maragun gafa kan takala kuno amerika ke sati duriye siti bate mana shairati takala kas gote galla ette kas gote johara kasi kensi dan tibate kensi si wana so ituni garta yero barbade abi yarrafsiti yero barbade warana bilisuma oromo arafsiti wallaga kaysati ente akajati kun hai isinin kabanye nun kabanye mali to be finge nama o finge kamitti je oromo o finge no maboda oromo o finge no nutina mama boda nutina ma walla allame addunyan kulla kamdeti takka sirroitisi ai maljechu ai sabla midan kalam na mal serri ko banutuma sabla min ko banutuma bar ni ra kanne bar hai meshi mallis ke nyalalika meshi mallis lalika me salale fi finfinen hammam takaddafa gata biro keti fi salal biro federalati fi salale wal birati miti beta mangisti fi salale wal biramiti dakika kuda shani miti kana gurra ke jalati funyan ke jalati je ke duro taada te kalu esuda barbo mal lamu ma kabdare obabi ma le atite kalamnan mal obabi mal angungo daman mal obushmalles mal godamani angon armentan te kalamte ati barchumasi lafate walte gubate sumal godo obabi mal godaman mal godaman hati ofi kalamte ango mal tu namati tolaman hai isim biye bulsun dandenye ada juga bajari kun dabballe sa wonni si inni kinde sunim bekan dabballici wonni inni kinde sunim beka dabballe sa dabballe da dabbate kadira na mani lult dabbate kadira sila na man lolte polisi no romia isif gada tokkici fanno gutu siti fanno di baf fanno kumaf polisi no romia tokko gada akadira dabbate na mani lultu dabballo tasiti warri drama dalagu kunundi warri filmi dalagu kunundi dabballo tajarati warri sini hojjetu hundi casa jarati jara kana jara ummata sabatan sayna casa jarati listron casa jarati suuqi casa jarati suuqi heddu banatte jirti dubartiin mana bunaa keessa hojjettu hundi caasaasiiti nagaafadhu mana bunaa beetii keessa teessee daleedi inni piyaasaa finfinnee keessa guutuu oromiyaa keessa akkasitti yaatu guutuu barandaarra dhaabbattee seetinnaa daarra yettiimi kun hundi caasaa jiraati gaafa nu kabajan anumata kana kabaja guddan qabafi beek ammallee ummata kabaja qabnaaf
ummanni isaanii akkatti yoo kabaja ummanni amaaraa akka isa kabaju yoo barbaade ilma haadha qalee kana ilmaan haadha qalee kana gabbahanii balaaleffachuudha hin balaaleffannuu yoo kan jaante isaanii wajjin obboleeyyummaa sin qabnu firoomaa sin qabnu Itoophiyummaa sin qabnu Oromiyaas walitti hin qabnu biyyaas lafaas walitti hin qabnu namummaas waliin hin qabnu jechuu keenya. Isa gaganati. Amma isa waboo faana hidhatanii waxaluu fi maarii waxaluu kanaa miti. Ganaa wanni hidhannu tokkollee hin jiru. Hidhataadha waan akkanaa naasa'in waan dabballeen siin joo qofa dhaggeeffadhe. Waboo faana hidhatanii maal labsanatti baasin kana waa'ee kanaa haasa'utti hin jiru waa'ee makanaatii miti. Mirga namummaatti haasa'utti jira. Waa'ee waboo chuma lafa kaa'e. Waboon ijoolleen taane waan as dalagamu. Waa'ee kanaatii miti. Waa'ee mirga uummataa dubbadhu. Mirga uummataa waan waboo waxaluu miti. Waan waboo qofa laallatu miti kun. Dubbichi waboo sin laallatu badhaadhinaa sin laallatu kaafaa sin laallata eenyumaa laallata uummata Oromooti qarranga guddatti laallata ilma namaa kana hunda addunyaa kana hunda laallata haadha qalamuun rabbi laallata dubbiin haati qalamuun malaayikaa laallata jinnii laallata Iyyasuus laallata Muhammad laallata dhimmichi waboo faana hidhatanii waboo faana daldala kanaa dhiisi haasa'u kanaan barbaadan waboo qabee kanneen waboo faana hidhachiifnu. Waboo warra hidhachiif nama waboon waggaa meeqa hidhatee jiru guutuun keenya waboodha kabiyya bulchaa jirus waboodha haasa'u dabballeen sitti haasa'u qofa dhaggeeffadhu yaada biraa tokkollee hin kennin akeekama bari'atiis yoo miseensa dhaabaa taate waan dabballeen siin jiru jala deemu hogganamuu bari adabaa fi seera naamusa qabsooti kun waboo furmaata godhuu wallaalleeti miti. Waboon hojii mataa isaa dalaga kunis hojii mataa isaa dalaga hunduma bakka tokkotti laallata jechuu keenya waboonis keenya badhaadhinnis keenya waboo sin feetu badhaadhinaa sin feetu obbidiyoo sin feetu amaari dubbii gabaabadha hunda keessan bakka takkaa isin hin fedhan. Waan waboo gooneef qabna obbidiyoo gooneef qabna badhaadhina waan badhaadhina goonee keenya qabna qaba Oromoon haala jireenya ilmaan Oromooti kan dhibeemma. Waraanni booroo fadhaawatee nyaata. Federaaliinis yoo mootummaa federaalaa kan opiidiyoodhaas ta'e miindaadha nyaata. Waan rakkateen qabu jechuu keenya. Mana bareedaa keessa jiraata. Abbaan lafa abbaan biyyaa garuu haati qalamaa jirti jechuu keenya. Isma kana. Hidhachuudhaan miti amma fala biraa fara leeraa natti hin deemin yaaki. Hidhachuu maal qeerroo maaltu hidhataami dhiisi kana. Dhiisi kana haasawaan an dubbadee kana achi wanni biraa tokkollee hin jiru. Qeerroo maaltu hidhatama. Gana amma qeerroo hidhachiisuudha deemnaa. Fala maal haasoo itasa. Hujii manaa nuu kenni taasa. Qobbaa waan dhiisi waan akkanaan haasayin. Dhiisi. Gana abdiidhaan kennina abdiidhaan sooromoo abdiidhaan qeerroomuu kanaa miti isa kana miti. Isa kana miti dhaabii haasoo kana. Garbage is negative keessa beessa mukan ke baasi yeroo hunda ready ta'e kana hidhanne amma lafaa kana irra dammeete baara gundamma gudame amma lafaa kee qayroo hidhachiisuu qabna naan jaa qayroo kam hidhachiifta qayroo waggaa meeqa leenjifne wannummaan itti azabamne waa meeqa itti taanee iccitii meeqa itti taanee maal suuraa si qayroo kam inni qayroon ka wayyaalee harka qullaa facaasisanii tattaa'u jirra ka kan lafa kaayaa nun jettanii mootummaadhaan lafa keenyeeti bara kabanyeeti malee waraana miliyoona ol harkaa qabna bara insabaatiin ka maali. Insabatin ka kairoo jarru maali? Kairoo jarran anja. Manguddoodhaan baatanii biyya nagaa feeneettaniitti callifnee tattee hojjirra kaa mootummaa Oromiyaatti jaame mootummaa Oromoon biyya bulchaa Oromoon biyyan diigu jaame. Kanaaf qalamne kaa Itoophiyaa kabajaa jaamne qalamne kaa. Itoophiyaa kabanyee seera Itoophiyaa kabanyee. Seera Itoophiyaa kabanyee mootummaa Oromiyaatti jaame mootummaan Oromootis tuffatamee arrafamee namummaadhaan jibbamee kanummaan nuti aangorra kaayyenne.
Ara kilo mariyon godhe jee uummanni isaa jalatti qalamee haati isaa jala qalamte Abiyyiis yoo ta'e haadha isaa jala qalamee wayitti haftee maal? Haati isaa jala qalamee Abiyyiis wayi dandamate Abiyyiis wayi hambisanii nu hojii gaddee jira. Yoo dhugaate Shimallis Faas mana marii naannootis maali marra ofaas yoo ta'e Jawaarii haadha isaatu jala qalamee ana Kadiiris isinis haadha teenya nu jala qalamee yoo nutti haftee maal haadha teenya nu jala qalanii abbaa keenya nu jala qalanii wayi jiruu jirraa maal? Maali inni naannoo gadde Abiyyiis akkamitti hin gaddine maal? Haadha isaa jala qalamee wauma goonu wallaalleeti malee maal? Eenyuututti maali yoo? Abiyyiis maali wayitti hambisanii ni salphisanii nu caalaa isa salphisanii hoyi. Shimallis Faas ni salphisanii caaltuu isaanii faas hunda isaanii faas Fariyaa faas hunda manuma maree naannootii fi manuma maree federaalaa hunda nu salphisanii mootummaa caffee abaa'oo waboo ni salphisan abaa'oo biyya keessa jiru ni salphisan badhaadhinni ni salphisan kaafaa'oo ni salphisan ummata Oromoo ni salphisanii nu hundatti haftee maali haadha abbaa keenya qalanii maaltu hafee maali? Maaltu hafee maali? Eenyu kumata maali? Eenyu kumata maali? Waliin bakka takkaatti seenne eenyutu quba qaba maali? Abiyyiitti quba qabuu hin dandeessu marra quba qabuu hin dandeessu Jawaariitti quba qabuu hin dandeessu Shimallisti quba qabuu hin dandeessu ofitti quba qabuu qabna hundi keenya ni salphanne dhugaadha akka namummaatti haa dubbannu akka siyaasaatti miti yoo siyaasaa taate ammiseensa guddaa kaafaa'oo ka waggaa 20ti kan lubbuun meeqatti wareege ciroo kun hundi na beekti. Siyaasaa keessan keessa kan hin hojjetin dabballummaadhaan hin jiru. Kaafaa'oo keessa waggaa 25 hin hojjette. Hoggansa olaanaadha. Waraana bilisummaa Oromootu badhalinneetti guddanii dhiyeessisa. Koopidiyootis akkas. Ogameek arrakoon ke Oopidiyoo yookaan kaafaa'oo yookaan abaa'oo miti mirga ummata Oromoo human rights mirga namummaa hoggayyoo gaana naasa'u laal mirga namummaa haasa'u jechuun isa kana mirga namummaa kalaas mirga namummaati mirgi biyya tokkoo kabajamee mirgi namummaa hin kabajamne mirga namummaatu dursa waan hunda siyaasaa hunda dura mirga namummaatu nama taanee kabajamuu dideedha point akka seera haasawaati kun Marxist law books barattee ni beektaa Leninism books barattee ni beektaa law yookaan afaan keetii kan sirna keetii Raabaa fi Doorii books barattee ni beektaa kitaaba seera gadaa Raabaa fi Doorii fugug barattee ni beektaa Raabaa Doorii bultuun barattee ni beektaa kun seera sirna gadaa Oromooti. Marxist in the Leninism beektaa kun sirna addunyaa kanaati kan Raabaa fi Doorii irraa koppii godhamee translate afaan Ingiliffaatiin ta'e addunyaa namatti hin bulaa jirtu lamaan kana keessa eessa jirta. Seera Rabbal Quddusoo ni beektaa akka kiristaanatti kitaaba Wengeel Injiil kan Nabii Isaan sitti fidettiin bulaa jirta. Seera kitaaba Furqaanoo Lowgaad ni beektaa kan Muhammad sitti fidee dhufe. Furqaan kitaaba lamaan keessaa hin jirtu. Wengeel keessan jirtu. Furqaan keessan jirtu teessee dubbisaa jirta. Leninism keessan jirtu akka addunyaan Marxist keessan jirtu. Sirna Raabaa fi Doorii keessan jirtu. Seera seexaanaa keessa hooni jirta. Genius book. Jin book barattee ni beektaa kana keessaas hin jirtu. Kitaaba Zaazil barattee ni beektaa kitaaba Zaazil kitaaba seexaana isaati jettuun kana kiristaaninis Oromoonis Musliimnis. Kitaaba isaa yoo barattee jirta kitaaba isaa yoo baratte akkanumatti seexaana jettee utaalta malee inni sadarkaa haati isaa jalatti qalamtee hin beektu mirga isaa abbaan fedhe tuqee hin beektu kabalaan si ussisiisa. Seera isaa barattee ni beektaa hin beektu. Ati eenyu duuba kana haati jalatti qalamtu ilma haati osoo qalamtu laale jaamta baqa kanuma jaamna nuti waan biraa tokkollee hiika biraa ifiin kennin akka waraanattis hiika biraa waan ifii kennin nuti waraana Oromooti jennee hin qabnu jechuudha keenya kadaaba siyaasaa Oromoottis
badhaadhina waan ifin jechuun badhaadhina akka Itoophiyaa uummattis akka mootummaa Itoophiyaattis waan mootummaa Itoophiyaa ifin jennu akka mootummaa Afrikaattis waan ifin jennu hin qabnu jechuu keenya yaada keenya nu jala qalamee wanni biraan jiru. Waan ofin jennu hin beeknu jechuu keenya kalaas akkanumatti jageessa wallaaluudha. Dhugaadha moo dhugaa miti? As keessa namni tuqame ni jira. Eenyutu quba qaba? Eenyutiin quba qaba? Mataa kiyyattiin quba if qaba. Mataa keetitti quba qaba. Amma ni badne mootummaattis maali nuti maal ja'amnaa jechuu qofa. Mataa keetitti quba qabi. Namatti quban qabin. Akka mataa keetitti of gaafadhu. Teessee Abiyyi Maariyyoo mootummaati maal osoo gootoo haadha teessi jalatti qalan. Ati yoo ka Kairoo fi qarreen odaa bisil kun barcumni kabajamaan kun gaafuma cidhaatii fi gaafuma ayyaana irreechaatii fi gaafuma ayyaana faasigaatii fi ayyaana gartee masqalii shimala kee guurrattee ol utaalee oo jechaan fi dayaa Oromoo bat jechaan fi daga. Arree isa jira shimalli kan kee. Arrarraa eegalee atis shimala dhiirri qabatee qabachuu hin qabnu jechuu kee. Wayyaa qoloo shushuboo bullukkoo amaaraa san uffannee wayyaa dubartii amaaraa san uffannee bara baastoo san uffannee deemna sii galee dubartii amaaraati nuti dubartii faannooti. Malee dhiira Oromootii miti shimala qabattee dhiira salaalee ofiin jechuun qabnu anaafiyati. Dhiira Oromoo ofiin jechuun qabnu dhiira Tuulamaa ofiin jechuun qabnu. Dhiirummaan keenya gartee gaafa dhiirummaan keenya kan shimalli keenya deemuuf gaafa cidha keenyaati. Dirree qullaa shimala ol qabne jechuu keenya. Maa shimala maal ol qabda gaafa ayyaana shimala kee ol qabdee fi gaafa haati qalamtu shimalli kan keen jiru. Deemi nurra. Fardi kan kee gaafa ayyaana ni fiiga. Gaafa harmeen keenya qalamtu hin jirtu. Maalire? Maal of hin jennare? Dhugaadha moo dhugaame? Point hin bar. Point number bright psychology sii kennaa jira bar. Sammuu keetitti. Gurra keetitti osoo hin taane onnee keetitti bu'aa bar inni hin darbadhu. Amazing word. Jecha filatamaan. Fileetiin sii kenna. Jecha haasa'u ilma namaa. Jalqaba dubbachuun dura seeratti ana haasoynu adabatti haasoynu nu barsiisan. Afaan Oromoo akkatti dubbannu. Akkatti mirga keenya falman. Namni akkatti mirga falmatu hin beekne, namni akkatti dubbatu hin beekne hayyuu abaara jaan. Wal abaara. Himata wallaaltee hayyuu abaarte kanaaf Oromoon siin jaa. Abdii Muktar kabajamoo biyya san keessa Rabbi si baasu du'aa isii godhe. Eegas keessa dhufteefu hunda keetu. Biyya Kairooti. Khalas. Haati qaqqalamuun achi manum nagarii la'uun. Wanni biraa tokko illee ni jiru. Kanaaf jechaan akkanan sii tarreesseetiin jira. Jecha akka bifa kana tarreessi. Teessee waan biraan dubbatin akkattiin waa'ee dhaaba siyaasaatis maalis akkaan itti kaa'ee ilaali. Kun abaa'oo kun maali miti kun akkanaami kana dhibeen. Kana namni nuun na barsiisuu hin danda'u. An barsiisaadha abaa'uudhaaf barsiisaadhaan barsiisaa marrooti. Malee leenjisaa marrooti. Leenjisaa Abiyyi. Leenjisaa Johaari'an. Isaanis akkitti na beekan isinis leenjisaa dhaloota kanaati. Tarsiime isa leenjisaa Shimallis faadha mana maree naannoo ati argitu kana. Baxabbaxaa taa'ee haasa'u jechuu kiyya. Haasa'u duubaati haasa'u kana. Akkasii miti. Yoo san ta'e nuti maal godhaa jirraadha hanga dhiirri amaaraa hidhatee haadha teenya nu jalatti qaluudha. Haasa'u kana haasa'u nuka. Ofaa taajjabuu malee ani ofiin taajjaba malee ani eenyuttiin quba qaba. Eenyuttiin quba qaba maal? Eenyuttiin quba qaba maal? Ofittiin quba qaba malee. Eenyutu itti gaafatama hunda keenyatu itti gaafatamaadha. Hunda keenya waliin salphata. Gaa hoggansi caffee jiruus yoo dhugaa dubbanne kaa amaara fixaa nuun hin jiru. Akka isaan isin fixanitti numaaf irra dubbata malee. Ka federaalaattis kaa biyyis fixaa nuun hin jiru. Addi bilisummaa Oromootis kaa fixaa nuun hin jiru amaara.
qabsoon isaanii amaaratti miti kaan nuti qabsoon keenya uummata amaaratti miti amaaratu qabsoon isaa nuuf fixuudha malee namummaa keenya jibbuun obboleeyyan isaa jibbe amaarri nu obboleeyyan isaa jibbe wanni biraan jiru nu obboleeyyan isaati hoy obboleeyyan isaa jibbaa barbo nama akka isaati jibbaa barbo yoo jibbine immoo bu'aan harkatu beekadhu guyyaa tokko jiraachuu hin danda'u qurxummiidha qurxummiin gadiin nuufi isaa wali gallakkisaa jenneen naga Itoophiyaa dhiisaati hin rakkatinaafi jenneen atis kaabaa'oo nagayaaf hin rakkatini jenneen atis ka badhaadhinaa atis ka kaabaa'oo nagayaa hin rakkatiniiti haalaa qabtuu biitis nu jidduu bahaadhaa jenneen nuufi ummataa fi ummata lolaaman ummataa waliin kaafna nuufi isaan eegaa maalire haadha qalamee maaltu jira mee gaafadhu ka meekuma rabbumaanuu maal jennaan mee dhiisime mee rabbumaanuu namni haati jala qalamte nuti maaliif hin jenna gaame obboleeyyan kiyya nu jalatti beela'uun osoo jiru nu jalatti beela'uun osoo jiru abbaa kiyya isaa akka boofatti lafarra diddiitatu posti isin hin goonean gocha isaaniiti akkas godhe kaa akkatti mana manatti isin hundi kan madaa inni jiraa maal Taaddasaa Birruu Barboo laal abbaan keenya Taaddasaa Birruu Barboo laal aangoo guddoo Minilik guyyaa tokko dhiise Oromoo yoon baranne booddee Itoophiyaa shiboo bataatas jee itti dhiise miila isaa qullaa salaalee ka'ee gaara keessa dhokochaa abbaa kiyya Taaddasaa Birruu deeme magaalaa Harargee galamso dhaqee galamsoo keessatti maraataa kaayyoo ta'e guyyaa magaalaa keessa deeme haadha qoraaniin jiinaan haadha Oromooti jee magaalaa keessa deeme maraataa ta'e lallabaa bahee jechuu jeneraalummaa isaa guddoo dhiise. Deemee hogguta ka galamsoo dhaqa baddee isa dhaqa deemee dire dhawaa dhaqa achi dhaqa elemoo qixxuutiif jaarraa bira dhaqee achi akkasitti hogguta ka baalee dhaqa hogguta ka akkasitti deemee ummatatti magaalaa keessa ummata gabaa ba'ee guyyaa magaalaa ba'e miilaan keessa deemee lallabaa oolee dammeessaa oolee galgala barandaa rafa madaabaraa uffatee barandaa namaa jala rafa obbo Taaddasaan akkasitti ummata kana dammeesse lamada deebi'ee fannifamanii jechuudha. Mee rabbi isinitti agarsiisu. Mee rabbi laal ilmaan isaatii beekadhu kun. Aangawoota meeqa kasala tuulama kana keessa jira. Aangawoonni dilli Harargee keessaa muudamte bakka buute aangawoonni dilli Jimma keessaa bakka buute kun aangawoonni dilli si komandoorraa bakka buute Booranticharraa fi Gujirraa Wallagicharraa bakka buute Ilurraa Walloorraa bakka buute mana maree jirtu kun. Hai haati kee yookaas jala qalamtu maal jechuun viidiyoo arguu jirtaa miti maaligaa maali magaa maali kun kanaaf yoo gosooma taate yoo shanyooma taate salaalee bar kakarrayyuu bareentoo Oromooti bar Harargeedhaa wajjin ilmaan abbaa tokkooti ilmaan bareentooti ilmaan bareentoo Harargee sadeen kanaa wajjin salaalee kakarrayyuu bareentooti ilma karrayyuu bareentoo Oromooti tuulamni kun hundi kakarrayyuu bareentoo Oromooti tuulamaaf inni garaa haadha tokko abbaa tokko karrayyuurraa dhalatan walloo dabalatee ilmaan garaa tokkooti isaan walloo karrayyuu kunis ilmaan garaa tokkooti si komandoo kanaaf ilma garaa tokkorraa dhalate salaalee nu wajjin kabbaa keenyaati abbaa salaalee karrayyuu irratti abbaa si komandoo xumuugaa bareentootu dhalate ilmi lammaffaa sadaffaan abbaa Harargee kana itu kabbaa keenyaati macha wasiila isaati wallaggi kun ka wasiila isaati salaalticha ilma sanyii guddaa ilma barcumaatii miti ilma abbaa biyyaati yoo gosa beeyteen baan yoo gosa waliinaatiin
Si komandoo filma tiru. Abbeera taaf. Obboleessa abbaa keetirraa dhalate Salaalee kun. Ilma isaati. Ilma Karrayyuu Bareentoo Oromooti. Harargee kanaaf tiru. Tiru. Shanyii gosa takka. Ilma keessanii. Salaalee Karrayyuu Bareentoo. Quufaadha. Yoo jeenummaa lolaa hamma isaa jeen hin jiru. Addunyaa kana gubbaa jeen akka Salaalee uumamee dhalate hin beeku.